Akkam jirtu hordoftoota wiirtuu miidiyaa waa'ee dhibee pooliyoo fi talaallii pooliyoo irratti duula bulchiinsi magaalaa Shaggar gaggeessaa jiru ilaalchiseetu dhibee pooliyoo fi dirqama isinirraa eegamu isinitti himna. Seenaa dudduuba deebinee yoo ilaallu akka lakkoofsa faranjootaa bara 1996tti pooliyoon guutuu Afrikaa keessatti daa'imman 75,000 ol akka laamshessee ragaaleen ni agarsiisu. Namichi beekamaan Afrikaa bara sana Neelsan Maandeellaan sagantaa pooliyoo Afrikaa keessaa baasa jedhuun ogeeyyii fayyaa baadiyyaa keessa deemanii talaallii akka kennan godhanii turan. Sagantaan kunis dhaabbilee adda addaa kan akka Rotary International fa'aa hirmaachisee ture. Dhibeen pooliyoo mallattoolee akka ho'i qaamaa dabaluu, bowwoo deebisuu fi isaan kaan qaba. Dabalataanis sirna narvii irratti miidhaa geessuun yeroo gabaabaa keessatti sochii nama dhorkuu danda'a. Duulli talaallii pooliyoo akka magaalaa Shaggaritti tibbana fulbaana 28 hanga onkoloolessa 1 bara 2017 turu daa'imman waggaa 5 gadiif kennamaa jira. Duula talaallii kanaan daa'imman waggaa 5 gadii 300,000 fi 47 ta'an kan magaalaa Shaggar keessa jiraataniif kennamaa akka jiru waajjirri fayyaa magaalichaa beeksisee jira. Biiroo fayyaa Oromiyaa waliin ta'uun akkasumas dhaabbilee deeggartootaa waliin ta'uudhaan duula kana eegalchiisee jira. Daa'imman manneen barnootaa manarra deemuu fi buufataalee fayyaatti talaallii akka fudhatan gochuuf ogeessonni 1,400 bulchiinsa magaalaa Shaggaritti ramadamanii jiru. Talaallii pooliyoon cinatti daa'imman talaallii dilee adda kutanii turan kan fudhatanii hin beekne dubartoota feestullaaf saaxilaman dubartoota ulfaa adda baasuu fi talaalliin vaayirasii koronaallee sagantaa kanaan cinatti qabatameetu duula kanaan akka raawwatamu itti gaafatamaa taanaan waajjira fayyaa magaalaa Shaggar obbo Adaanee Kabbadee dhaamanii jiru. Duulli kun yaa akka biyyaatti naannoleewwan shanii fi magaalaa Shaggar keessatti kan taasifamudha. Akka Oromiyaatti magaalaa Shaggar keessatti kan taasifamu yommuu ta'u qophiiwwan adda addaa taasisnee irraa hundaa'uun hawaasni keenya hubannoo dhibee kanaa qabaatan uummata dadammaqsuun sosochiin hawaasaa kanaan dura taasifamee jira. Kana keessatti egaa qaamni adda addaa hirmaatee jira. Kutaa magaalaa qabnu hundarratti sosochii hawaasaa community awareness qixaan taasifamee jira. Duula talaallii pooliyoo guyyaa har'aa kennamu kana waliin sagantoonni gurguddoon 5 integrated ta'ee qindoominaan kan waliin hojjetamu ta'a jechaadha. Akka fakkeenyaatti asitti argaatii kan jirru calallii daa'immanii hanqina nyaataa qaban screeningiin hojjetamaa jira jechaadha. Kanaaf hojiiwwan akkanaa kun wal duraa duubaan hojjetamaa kan jiruu fi qophiiwwan barbaachisaan hunduu qixaan godhamee guyyaa irraa implementeeshiniitti seennee irra jechaadha. Raawwisaa talaaluu eegalchiisnee irraa yaa akka naannoo keenyattis magaala Shaggar irratti kan kennamu. Magaalli Shaggar magaala guddaadha, bal'aadha, hawaasa miliyoona 2.7 tilmaamamu kan keessatti argamu. Kana keessa daa'imman ammatti fudhatama talaallii kana fudhatu jedhamee yaadamu akkuma jalqaba kaas naannoo 347 ol ta'u jechaadha. Mallattooleen dhibee pooliyoo dhiyeenya kana mul'achaa jiraachuu isaaniitiin dhibee kana ittisuuf balleessuuf duula taasifamu kanatti dhimmamuudhaan maatiin daa'imman isaanii talaalchisuu akka qaban akkasumas carraa kanatti fayyadamuudhaan daa'imman kanaan dura hin talaalamne akka talaalamanii fi hubannoon hawaasaa kanarratti cimaa ta'uu akka qabu biiroo fayyaa Oromiyaatti daayirektoreetii barnoota fayyaa fi koominikeeshinii Siister Saadaa Ahmad dhaamanii jiru. Finfinnee dabalatee naannolee 5 keessatti pooliyoon dhibeen pooliyoo mul'ateef jecha dhibeen pooliyoo kunis daddarbaa waan ta'eef jecha daa'imman abdii boruu dhibee kanarraa baraaruudhaaf duulli talaallii pooliyoo kun guyyaa har'aan tanaa jalqabamee jira. Duulli talaallii pooliyoo kun yommuu kennamu daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gad ta'e kanaan dura talaalfamuu baatanuu talaallii kana ni fudhatu. Talaalliin kun ammaas kan kennamu takka olmaa daa'immanii keessa kennama. Daa'imman baay'een umriin isaanii waggaa 4 fi 5 jidduu jiru olmaa daa'immanii irratti waan argamneef jecha olmaa daa'immanii irra kennama. Dhaabbilee fayyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar keessa jiru hundarra kennama. Akkasumas daa'ima hunda akka bira ga'uu dandeenyuuf manarra deemamee kennama. Yommuu manarra deemamee kennamu immoo talaallii kana qofa kennuu osoo hin ta'in daa'imman kanaan dura talaallii hin talaalfamin gonkumaa hin talaalfamin 0 doos kan jennu kana isaan kana adda baasaa deemne jecha. Kara biraatiin ammas dubartoota sababa ulfaa fi da'umsaatiin fistullaadhaan qabamanii hubannoo dhabuurraa fistullaan kun akka fayyu beekuu dhabuurraa mana keessa dhokatanii jiran kanaas adda baasaati walitti hidhamsa dhaabbilee fayyaatii wajji gochaa deemne jecha.
dhibeen pooliyoo vaayirasiidhaan dhufa. Vaayirasiin pooliyoo haala qulqullina hin qabne keessatti karaa nyaataaf dhugaatii manca'aa nama dhukkuba kanaan qabameen faalameen kan daddarbudha. Nama talaallii hin fudhanneen yoo liqinfame vaayirasichi garaacha keessatti baay'achuudhaan karaa sagaraa ba'ee namoota biroo akka qabamaniif taasisa. Yeroo tokko tokko namni dhukkuba kanaan qabame mallattoo salphaa yookaan muraasa kan qabu yoo ta'u, yeroo biraa immoo sababa kanaan qaama tokko yookaan hedduu keessatti laamsha'uudhaan sirna narvii haleeluu danda'a. Pooliyoon dhukkuba laamshessaa vaayirasii pooliyoo vaayirasii jedhamuun kan dhufu yoo ta'u, nyaataaf bishaan bobbaa namoota dhukkuba kana qabaniin faalamee soorachuudhaan nama gara namaatti daddarba. Mallattooleen dhibee pooliyootiin qabamuu nutti agarsiisan namoota vaayirasii kanaan qabaman keessaa 90% namoonni vaayirasii kanaan qabaman keessaa 90-95 mallattoo homaa akka agarsiifne ragaaleen ni agarsiisu. Kanneen parsantii 5 ta'an ammoo mallattoolee dhaqna gubaa, qorritti dhaga'amu, nyaata jibbisiisu, mataa bowwuu, dhukkuba qoonqoo, dhukkubbii garaa fi maashaaf darbee ol deebisuun itti mul'achuu danda'a. Mallattooleen kun kan dhukkuba biroollee ta'uutii malu. Fakkeenyaaf utaalloon mallattoolee kunneen fiduu danda'a. Sadarkaa kanarratti laamshessaan hin jiru. Parsantii 1 kan ta'an ammoo mallattoolee akka dhukkubbii dugdaa fi mormi gogu, dhukkubbii maashaawwanii sadarkaa kanarratti laamshessaanis hin jiru. Namoota vaayirasii kanaan qabaman keessaa 0.1 qofatu laamsha'aa jedha ragaani. Laamsha'inni kunis kanneen laamsha'ina miila lameenii, laamsha'ina miila lameenii fi harka lameenii, laamsha'ina maashaawwan sirnaa hargansuu ta'uu akka danda'u ogeessonni ni kaa'u. Talaallii farra dhukkuba kanaa daa'immaniif kennamuun dhibee kana guutummaatti ittisuu ni danda'ama. Talaalliin kun daa'imman yeroo dhalatan umurii 7 umurii 7-14 walumaa galatti yeroo 4 kennamuufii qaba. Qulqullina dhuunfaaf nyaata eeguudhaan akkasumas talaallii kana guutummaatti akka fudhatan gochuudhaan daa'imman dhibee kanarraa ittisuun akka danda'amu ogeessonni ni himu. Dhukkuboonni biroon laamsha'ina fiduu danda'u. Kanaafuu mana yaalaa dhaqanii adda baafachuun murteessaa akka ta'e ogeessonni ni dhaamu. Hordoftoota wiirtuu miidiyaa duula talaallii pooliyoo bulchiinsa magaalaa Shaggar biiroo fayyaa Oromiyaa waliin ta'uun labsee ilaalchisuudhaan talaallii pooliyoo fi dhibee pooliyoo irratti odeeffannoo isin biraan geenye kanneen turanii ani Yoonaas Mangashaan ture. Ulfaadhaa.